ummata harka dhiigaati, ummata qaama dhiigaati. So keeriin godhan siin jechuu fedheetani. Dantaan qaban ilma namaati keeriin qaban. Kana bineeyyii akkanaa kana yoo haasoytu malumaa yoo dhufa waan isaan si arjooman irraa fudhattee kaateeti qaalii isaanii san irratti hundooytee nama isaan beeku walitti gadhiis. Akka yeroo dabre Ustaaz Hamzaan godhe yaadatta. Akkasitti dhugaan bahu nama isa beekuutu akkanan turre gaaf akkanaa guyya time place waan jedhanii jira waan gartee akkasitti deemuun bareeda nafa malaan haa deemuu siin jechuu fedhee. Fayyaate asirratti waan takkaan siibsa gata kaalteeku tokkoffaa irratti ani nama guddaadha waan hin dubbadhu beeka waan hin dhufuuf hin qaba waan hin fudhadhuu hin qaba wahumaan dubbadhee kan gammaatti hojjedhe keessaa kasaaruma negatiiva takkaa hin qaba waan takkaa sitti hattuuni sobduuni qaanoytuuni joonjoftuun yeroo sibira dhufte ni dhaadatti ni boonti mataa wal qabatti naamani garuu keessoon isaa gubachaa jira rakkachaa jira qaanawaa jira oo asirra taa'u immoo goota fakkaatamu namni fooloo naa godhu fooloo godhaa jiru qishnaa dha nama salee nama gudeedee nama jeesee nama saamee dhufee ana biraa fooloo godhata la hin ayyamuufan tokko jalqabumaa qabsoon giyyeessa fiduu miti bara naa takkaa boloo kana sheer godha yoo dhageessanii hin jiru maaliif yakkamaan yakkasaatiif gaafaan fidu anni evidensi wajjin hin fida evidensi isarraa fudhadhuu sin qabu ta'eegaa inni gastii seenemee namni sin tume koo taajee barbaadu sin qabu isan magabbuu kana mataasaa fiidiyoo inni nama tumeen qaba nama isa bira du'een qaba qulqulleeffadheen jira ummata beeksisuu qofaaf hin fida malee isa sosobadhee isaaf gulufee hayyama kannee fi firidamii kannee fi baalagummaa isaa dhageeffadhee haasawu isaa keessaa hin qabdee argadda kan jedhu yaadaas hin qabu qoroonaas hin qabu fuuldura dittillee hin godhu because hattuudha. Amma akkuma ta'e agarte waa hunda argannee jirra tokkoffaa mucumaree funa bira jiru geessan akka isa bira jiru ragaa afaasaatiif jira kana caalaa poositiivii nan barbaadu hin jiru lammaffaa ani nama najjeefnee miseensa kiyya nama najjeefnee mana kiyya keessaa rukkaabni kiyya kaduu hin jiru jee namni nama mana isaatti du'e harkaan awwaale asuma keessa rabbee jira kanallee siin fudhatu bar fudhachuun isaa immoo na biratti waajibaa miti awwaan guddaa godhee ilaalu amma isaas haalgaddaatis eenyus goolitti manda'u jira malee milkiin galu jira malee isa poositiif argatu jira malee wanni isaa shurruu goonee afaanii baafu hin jiru quba keenye itti dhiibnee tasgabbii kunnee dhiibbaatti goonee dhiibbaa keenyaan kanaa fi sheeringi takkaan malee guyyaarraa dabbaal jee sarchina godhee na hordofee dhufee as galtee na dhageeffata. Allaqe amma edaas nama finne yoo agarte arraas nama finne deengadaas nama finne yakkamaa kana hunda ittiin bilbillu sheeritti hin goonu isa nuuf fidee hin gannu ifiin dhufa. Gaafa dhufe immoo dhugaan fudhatu. Dhugaa inni fudhachuu baatullee dhugaa uummanni argu ragaan dabaallee garuu mataa isaarra keenya jechuudha. Hoo barbaade mana nama ajjeesu nama haa gudeesu rakkoo miti. Seeraan gaafatamuun isaa hin hafu seerri yoo dhabame immoo rabbi bira gaafatamuun isaa hin hafu. Wanni hojiin kiyya guddaan hattummaa isaa hojii isaa saaxiluurraan kaafe anaaf milkaa'inni guddaan hin jiru. Kheyruun jaalannus jibbinus hattuudha. Sobduudha. Shirtuudha. Nama guyyaarra nama ajjeesaa oolu. Ila harka isaatiin nama dhee nama ajjeesuu dhabbu mala. Namni inni bobbaasu ka inni wajjin hojjetu nama ajjeesaa jira. Waan takka yaadadhu kingo. Reefu obsaa Yusuf hangeenni sodaakaa ture agarteemi nama obsaa Yusuf jaamu kana. Maquma obsaa jaamu dhaga'u kan hin barbaanne argaa turteemi. Ni baaraga obsaa arguun barbaadu. Silaamati dara qabaate kan obsaa biloo godhu beekatu. Maaliif obsaan waan naaf si caalaa itti dhiyaatee keejii isaa beeku kan keessa obsaa sodaataa jechuudha. Osoo nama qulqulluu ta'e obsaan koree godaansa seeraan alaa keessaa maallaqa isaan hin gaafatu dhimma dhuunfaa irraan qabu. Miidhaa isaan nama miidhan gabaasa uummata irraa isa gahu ragaan waan harkaa qabuuf hangas takka obsaa balfaa jechuudha gurbaan kun. Balfaa tures. Gaafa obsaan dubbii eegalu immoo ifumaan miliqe. Gaafa ol deebi'u haalitta obsaa qaaltutti bane. Achi booda ififuu laaffatee mormuus dhiisee kolfee roobsanii wajjin waa'ee gandummaa anaa wajjin waa'ee fooloo ashaqqabaachuu kee jechuudha. Kanaaf carraan isaa dhumatee jira ani isa immoo waxxooreetiin buusa. Keemaa keessa dhaqee dubarratti haa qoosu malee as ta'e irra qoosuu hin danda'u waan ta'eef. Kanuma hojiin keenya sirruma nu deemu jira malee ishururuu goonee nama afaanii baafnu hin qabnu. Harkaa yakkamtoota kanaa duraan qopheeffannee harkaa qabna nuti. Khaalid itti fufaa nuti. Anamma isinis hin beeku osumaan karaa deemuutiin dhufee gizee karaa deemuu mucaa asii galtee ana abbaa isaati ani ilma isaati yoo tanaan fide intala irraa udaa takka fusine bootaan irra gizee achi ture intala sanuu gaafa fulan achi ture. Wanni silkiillee gizee san keessatti chaarjiillee siin kannan silkiillee ni eegan jechuudha. Qoranna qaba poolisii jira akkaataa jira gura jira maakalaawee ti dandeesse bikkisan maakalaawee namni bikkisan seene amma numaan ana yookaan yeroo san keessatti maallaqaas waan hin qabuufin dafee buufadhe malee bikkisanii namni nama 50 harka qabanii yaanii fincaanisanii 50 keessaa hagartee akka jarraan tokko tokko kamaalan isaan buune hafiigu jira namni sun baqa hin deebi'u lamma ni jeesanii
ini makina cabto kaba makina tabiya male ta muti gori nan kun muti gori muta diga darbi ha muti gori muta wala ga yo asibo du bade darbi khalat manangala sin busu matumma muta kana arka diga tisigale muta amma kam godan dalan tu khati kinori tu nan kun jechu nama khani tin kai nama kai sa khata ko khachibe tu batte kalas kun charra junu ka bu khalas shafakaniti wallahi harbina sinan kasin ani edun garala fa kuno ni nabi khamana samira to konta kama buya ko kulene kitae buya ta nafana kiyo giturre buya ko kulene kitae tin mana samira tin kafe sanda kai tae thank you brother sigale sali woni nangi ku barbade qalbi da dabe shamara da kale yutana garan kun da dabe tin malaka sirra bu swani kam ne namadi bala maul tira manni sa summa kala hama wan taatef namadi kibira raki bidan akiti namni ko tatam halkan gutu tol debrani golle du kamate duide ala rafte kish magarte tani kala mara fudiyam tane takani halkan gutu farka chapkan jeju sigale namni kuni akka jarrate dalalatin adare khayir tulen sobawa nama fidu malin sanu ko wanda be mbule akka musiba namni fitina namni khakiti duutu redu manni guddu am katti tumamu bikka garte manni azaba mana sasan mana khairu talla yata ka balla jatti nama ganna kanle bise namni kun turaya wanto kone inni akka jarradu fe makhina fe nama bade fi khalati bil bani duru fige makhina ndake kam sammale ammo inni khajafa kumiti warana saati mutawziri am maskaysa kana faytu ka sirri nabi qamu tan kun jarradu baccuti wani kam ne yaro san kay usul marata diwan kan gaf to ko jarrar kadde ammo sagale kadde ni ndu badde jeti samudi yake kana badde rabbi alhamdulillah sagale kana asira jarra asira to be baccu kana wallahi malik nama kitti musibat sama fat okay ñu magan ke boleh kati hambis akka fi kana rabbi hambis wallahi abs koy wajasu okay magan kenyo magan kenetin la limen yarasati ijaza kurrasa digilman yesa wallahi digilman yesa mucha nagara nama da wondiru sanu guddate kandaru shamarran fasila ija balle sulta wallahi wana kattaf nama jettu ni rana ga cibule arge to kottani sarra ni lubna nama nagara nufe ni deddeeba beeta kaan irraan dhufe sun osoo mallaqaa'u buufatin an haala keessa bahee deddeemaa ture waa hedduu argaa ture yeroo sanitti mucaa ammaa kana garte nama dhugu fakkaataan gartuu kattuma kun wanni hagana nama tuhundu hundi isaanii ni dhufanii ni argitan yogguu karaa san dabritu gurbaa kana ijateetiin argite mucaa kana argeeyan hay eenyu maqaan isaa wallahi maka saya ada wagda takafoi buran fe dalala biraran fewan tef takata ku beras muda dura gaf jal qabat jigarra onufnu mukata kajira mana kairu kana biranat fakata chitti buna dalal martu achi dufe ijolle ofi achi fudata oguma enne kuno mucha amma kana dal yero masam fude manat ton nakam boda tuma atte galan nuti bishan nani dikanne mal jenne oguma san barin turre achirrayu okay arafati shek na wada ko takkas manu amalle mucha tokko katigre tokko ajjesani na walle achitti sanille awa katamna lubbuma barega khali dufe waqat dudi se abban satui robsan wani sikapatu wana danababtu okay kingo tubur dabbal laale yaadan ani dhiyeessuu fedhe suni yeroo takka ragaan kuni ragaa akka saayinsiitti gosa afurtu jira. Tokko ka gurraan dhagaye, ka ijaan arge, ka bikka san turee fi doktora DNA laale. Amma nuti kana keessaa ragaa sadii zaahiratti qabna. Ragoota kan irraahi wanni tunni waraabamtii ummanni akka dhagahuuf. Qoranneerra suuraa arganneerra marrajaa yookiin odeeffannoon isaanii nu dhaqqabeeraa qofa osoo hin taane bifa amma roobsan faan gurbaa kan itti describe godhu itti ibsu jiru kana. Kuni baay'ee powerfulidha. Viidiyoon tun ni dabarti dhaloota dabriti namni kunis zaahira dhufee asirra jira. Firaa'aalii qaba bakka irraa bahee qaba. Zariin ilmoo gurbaa nama fixuu kanallee haa dhagayan haa argan ragaa namni ijaan arge kana. Tanarraa intun baay'ee powerfulidha dubbiin tun wanni akkaataan amma itti saniifin an beekte xaabiyaa warra agreeseriidha kana kalaamuma isaaniitiin ragaa ofi baancaalaa ragaan sanii oliin jiru. Ofitti immoo bahu jiran. Marfeen amma atii fi jawaar asirra waraantan tun dalagu jirti.
Distaansii irraa jechuun asii eessatti qilleensa gubbatti yommuu isaan ofii isaaniiti sheexanni keessaa iyyee ofii as isaan fidu yoo carraa isaan arginu dubbachiisu yoo hin dandahin laal yogguu dubbachiisnu fedhanii dhufu jiran namuma isaan beeku ragaa itti fidda bakka akkanaatti guyyaa akkana waan akkanaan dalayne ragaan kana jechuu bakka tanaa fi dubbii ta'e irratti nin deeggara waan ati godhu jirtu hunda saniifin si bira ta'a garuu bakka tanallee gargaarsifadhu si fayyaddi walit dhiisiiti haa ragaa walit bahani ummataaf wanta na dalagu jirta ummanni haa argu haa dhaga'u haa namni irraa dhumellee abbaa gaafatu haa beeku qorannoon kun isa massive sigale nuti asirratti fiddee waata amma viidiyoodhaan abbichas arge warri ni qorata namni irraa du'e sun boqannaan qabu haga dhiiga nama isaa baafatutti tanaaf platformii kana viidiyoo irra yoo isaan akkana ol sii baayani maal feeta kana caala abbatu ol bahe karagaa itti asuma keessaa ol baha bakka tanallee if jalaa akka nu jalaa miliine jechuu fedheete ani haganuma fixadhe yaani keena galee jira Kan ol baasimee dabbal nama isaan rasaasaan dhawanii jira janee dhugaa dhiyoo tana rasaasatti eegalan kunoo taajuu kana. taajuu ni beekani okay dura qoy soora tana waan isin dubbisatin goota isii kan isa galcha soora okay maal jettet maal dibti tu dhugaadha wanni mucaan jiru kun dhugaadha naafi lubbiyeen makiinaa takkarra hojjetusne dhugaadha ani reefu ani sodaadhee as keessaan jiraatu yaafuu saniin sodaadhee mucaan kaammoo ol been makiyyeenni jiruun sun dhugaadha akkasii nama cafaka ammallee itti jira dhugaadha. Fayyaate thank you okay eenyu galee tobsa relating gabbo isa mana godhaatiin ayya tu qoy mee mucaa shaytaanni sun dhufe qoy akkam gurbaan jakanatti haasawra kongo bira geeffannaa mucaa nama inni mucaa fi jedhu kun mucaa isaallee natti hin fakkaatu beektaa ijoolleen amma akkana godhan tunniin warra biyyarraa ka'ee dhufee gizee achi gahan mallaqa buufachuu hin dandeenye mallaqa dhabanii ufiifuu tumamanii achi bilchaatanii waan buufatan gizee dhaban dalayduu ta'an isaan jala achi gizee gaafa tumamanii as deebi'an isaan illee ka dhufu kana bakka dhahan hin laallatan namni nama miidhaa jiru dallaalota amma akka isin jettanii tannin osoo hin ta'in isaa dalayduu isaaniitiin warra dalayduu tana tanama fitte ka bakka hin taane nama dha'u mucaan ammaa kun ilma isaatii miti abadan walittuu hin dhufan malee Hindi akar kan nabi akar khalid jena dibisini nabi akar ilmasati yaa ilma isaatii miti ijoollee akkanaa tana fayyaate obsa eenyu galee jettet Ngeni surah ilmasati tikkarna ka surah sa ilmasa mata furmo kan ngeni ilma kayda ngeni anna akkasi dallaal takka tagaa Itoophiyaa illee jirtu ka yoo magaalaa baheen beeku malee manni keessa ta'aa jiru kuni inni dalagaa erga dhiise waggaa sadii jedhaanu waggaa takka ergachiin dhufu achi jira dallaalli sodaatamaan isaa fi iftu jara lamaan barabboo ka qaama hundarraa dhiqantu jira akkanatti akka nugusaatti teessisanii ka qaama irraa dhiqan tokko natti maa furdaa ijoollee dhiitee asii afaan mara keessa dhibbitu tokko illee maqaa isaan beeku garuu an ijoollee teenna takka turraan dhufe dhufii kiyyaa irraa karadhee anatu warra kadhattee sii buusisaa mallaqa kee ijoolleen tuqin jedheeni ufii kiyyaa dhaqee itti dubbadhee bilbila ani fidadhee dhufee maatii bilbilee maatiin buusaniif wallaahi ijoollee lamaan saniin ala tuuwantumaan achi jarri keessatti mamte attan dhalaaleen isa bira jirtu gurbaa qaama irraa dhiqan teessisanii akka nugusaatti wanti walan tokko maqaa isaan beekan irratti ka dhokate amma namni haga achi jiru hin dubbatu gaafa achirraa deeme waan garatti qabate san dubbata akkas yaani ka xumuradhe okay thank you Robson ulfaadhe tu Khalid eenyu galee jette eenyu dha obsa Wanni eenyu taajuu hajau sababni isaa ijoollee khayruunfaan miidhamteetu jira jee dhugaadha. okay taajuu isirri mee takka qabadhe Waan takka ayyee taajuu waan takka lakkoofsa takka waan takkaan isinitti hima dhaggeeffadha. Namni jaha Itoophiyaa yoo daangaarra dhaqan malee Itoophiyaa seenuu hin danda'an. Walii gallaana dhaga'u jirtanii? Khairu Muhammad Usman, Mukhtar Posto, Iftu Harun, Amasham Warra Calango, Fuad Wakhi.
isaan hangi kun Itoophiyaa seenuu hin danda'anii ni kijibanii isaaniif kijibni halaalii isaan ammaan tana ana kumarree busiin jette osoo kaabaa qabatanii sudeeysiidhaaf Dr. Zaakir Naayikis ragaana fidatanii ani irraan fuudhu isaan biratti kijibni haraami laalama mucaan amma eenyu roobsan obboleessa keenya haas gubbaa jiru kana nama qaama irraa dhiqanii jira. Wallahi dubbii sana isa dura osoon Yaman jiruuti ijoolleen dhalaadhaa dhuftee waan kana naa himte. Wallahi isa dura dhufanii naa himanii jechuudha. Sii galtee dubbiin hatta keessa kutaniitiiti hoggaa niitiin isaanii makiinarraa buutu dhalaa Oromoodhaa achitti akkanatti ilaa lafa naquudha. Tun ammaan tana jechuudha tuni warra isaan raamata godhaniif jechuudha. Kanaafuu halkan baatiriidhaan nama awwaalan ummanni kun halkan baatiriidhaan ilmaan namaa gatanii halkan awwaalanii Oromoon guutuun nama wajjin beekuudha qabdi kuma obboleessa keenya jeetti Oromoon guutuun beekuudha qabdi. Taajuu sanii fidaa'u. Jawala kan dubbite. Dhamaadha viidiyoo cufadhu sigarree viidiyoo cufadhuuti. Ani namoota dagaalatu makaraa kanatti hin miidhame. Ogaa itti akkamitti eenyu faadha? Ijoolleetu jihaad saaliidhaati wajjin galii. Jihaad saaliidhaati fi nama bibiraa jedhamu wajjin. Ijoollee santuu gabaa kana dhahee haalli paralyzed ta'e akkuma ijoollee kana agarsiisanitti haalli guutuu paralyzed ta'e Eenyu kasinee dallaalle? kana dhahee maqaa itti ani waliin sin bayinu deemaa jiruuti kan dhahanii isaan kana hin du'a. Obboleessi kiyya jawaala kee sirrii isin dubbadhu jawaala afaan birtaan butadhu eenyu sidhe? Maqaan isaa Jamaal Hassan Haamid jedhama. Garaa Harargee Lixaa. Inni hogganaadha moo hoggansaa isa gubbaa jira? Hoggansaa isa gubbaa jira. Eenyu hoggansi isaa? Inni hojii dalagu Ziyaa Saanii fa'a Bishira nama jedhamu. Maaliif si dhawan akkamitti? Isaan kana waliin kan isaan dalagan. Inni kuni akkaan hojii dhaggeetti fiyyoo godhamuun yaabadee hojii dhageetti obboleessa Abutaarii jedhamu. Nama maqaan isaa Jamaal Hassan Haamid jedhamu. Ayyee. Kana dhahee jechuudha. Waggaa meeqa ture? Waggaa torba. Gara maatii jara kanaatti waan deemtee sarangaa itti qabdaadha waan barbaadde. Gaafanne. Gaafanne isaanimoo. Okay, hayya rabbi isaa raisu. Itti dhufna maqaa nama nuti amma kaasu turuu kana keessa natti hin fakkaatu namni itti makaafte kuni. Obsaan faamii bira kana immoo obsaan bira kana. Yaa saamii taa'ee guyyaa guutuun faana naannoo tokko dalagaa ture. Okay, hayya. Fayyaa ta'e. Okay, naan ture sitti hin deebi'aa. Lakki raajii yeroo taa'ee guyyaa guutuun faana yaa saamiidha. Nama jedhamu obsaa ati illee itti yaada. Abu Taarifa Bishiraafa. Abu Taarifa Bishiraafa niin beekee Ziyaa Gursumis niin beekee. Midhaan kuni nama biyyaadhaa keessa dhaabbatee kan dhahee nama biyyaadhaa keessa Telefoonni kee sirriin jiru yeroo biroo haasofnaayyee telefoonni kee sirriin jiru. Okay, naa dhaabbate fudhate biroo kutaa kan haafisee. Ayyaa. Okay. Yang besar kena. Badri okay tuh. Hello, Abim siapa? Okay. Okay, Badri tuh. Ulfaadho yakkamtoonni kun caasaa bal'aa qabu. Waan akka salphaatti ilaalanii miti. Yakki namarratti hojjetamu kun kallattii sadiin kan hojjetamaa jiru hangan hordofetti. Tokkoffaa
faddaltoota yookaan daldaltoota godaantota neetwoorkiin isaanii hanga biyyatti diriire kana keessa dabarsan kun namoota irraa dantaa argachuuf jecha gidiraa kana raawwatu. Gidiraa kana wanni raawwataniif tokkoof tokkichi horii argachuudha jechaadha. Shamarraniif dargaggoota ijoollee xixiqqoo tan wanni isaan gidirsaniif horii argachuudha. Daldaltoota maaddii adda addaa ijaarratan kana jidduu lolaatu jira. Wal saamichaatu jira namoota saamurratti jechaadha. Tokko kana. Inni lammaffaani daldaltoota waan seera alaatu jira. Wantoota sammuu namaa hadoochan. Isaan kun ijoollee baadiyyaa abbaan isaanii sangaa gurguree jireenya narraa jijjiirta ofirraa jijjiirta jedhanii eebbisanii geggeessan kana meeshaa kana dugdatti fe'anii daangaa Saudi Arabiyaa qaxxaamursuudhaaf balaarra buusuu jechaadha. Inni kunis yakka tokko. Namoonni sababa kanaan qabamanii amma mana hidhaa keessa guutan baay'eedha. Kan guyyaa du'a isaanii lakkaawwataa jiranii jechaadha. Inni sadaffaan yakkoota amma isin akka mata duratti irraa dubbachaa jirtan kan wal miidhuu kana kan wal qaluu wal tumu wal gidirsuu inni kun bifa isaa akka naannoo yookaan ammoo kutaa fakkeessaniiti kan wal irratti raawwataa jiran jechaadha. Maddi rakkoo waan kanaa immoo saamicha sanirraa kan dhufe harki guddaan amma dubbii daangaa Saudi Arabiyaa fi Yaman keessaa qofarraa dubbanna malee yakkamtoonni gurguddoon dabballoonni gurguddoon biyya keessatti ijoollota ol deeman kana dogongorsan baay'inaan biyya keessa jiru. Jibuutii jiru, Soomaaliyaa jiru. Isaan kana hundumaa kan bira gahuun danda'amu namoota nutti siqan kana har'a yakka kanarraa ni ta'uu bannaa. Obboleeyyan keenya dhiiga keenya kan afaan keenya dubbatu kan kallattii tokkotti fuula deeffannee salaannu irratti gochaa hamaa hojjennee gochaa namaa fi rabbilleen itti nama gaafatu hojjetaa jirra nu gaha warra jedhan yoo jiraatan Oromoon dhiifama godhaaf yoo yakka san maatiin miidhamaadhaa dhiifama godhee fi nuti dhiifama godhaaf wanni dhiifama godhuuf waan tokko qofaaf namoota yakka kana keessatti hirmaatan jalaa kaasee hanga gubbatti liistii isaanii yoo dhufannaaf qofa jechaadha. Mootummaan Itoophiyaadha. Gochaan kun lammiilee isarratti raawwataa jira. Dargaggoota biyya irratti raawwataa jira. Hiree ijoollota baay'ee balleessaa jira. Lubbuu namaa gaagaa jira. Imbaasii isaa kan Saudi Arabiyaa Riyaad jiru waliin hidhata tolfatee mootummaa Saudi Arabiyaa waliin duula bal'aa banee yakkamtoota kana harkatti galfatee yakki kun hundirraa akka badu dargaggoonni karaa iyyansiitiin biyya barbaadan deemanii akka hojjetanii jireenya isaanii jijjiiran haala mijeessutu isarra jiraata jechaadha. Har'a ijoolleen teenya sangaa gurgurtee biyyaa deemtu hogguu achi dhaqanis maallaqa dabalataa buusaa jiran kun yoo karaa iyyansiitiin kan deeman taate balaa kana hundumarraa bu'anii jechaadha. Kanaaf hubannoo kanas kennaadha. Maadheelee ijoollee tanaa kan balleessuun kan danda'amu ilmaan Oromoo waan kana keessatti hirmaatan eessa saatanii eessa nu gaha jedhanii harka isaanii sassaabbatanii harka dhiigaa kana irraa dhiqanii garuu maadhee jarreen kana akkaataa bira gahuu dandeenyu irratti gargaarsa akka nuuf taasisan isaan gaafannaa jechaadha ulfaadha. Fayyate qabxii bareedaa kaaftee qabxii natti kaaftee bareedaadha. Thank you. Ta duraa qaamni kun bakka sadi ture bakka sadeenatti ta'e sokke bakka sadi bakka bareeda. Amma badri bari anama waan kana obsaan gaafadha. Dhugumatti amma bakka lamatti waa lama ilaallu ta duraa. Amma yakkamtoonni obboleessa keenya walitti jiru yakkamtoota akkam nuti jirru kana caalaa aktaroota feemasoota warra biyya Arabaa kana keessa jiru. Warri amma jawarii akkuma isin agartanii suuraaleen haa ta'u guyyaa hanga ta'eefuutti deeme sun sokkee waan bareedaadha waan gaarii. Garuu jarri sun jara mana namaa banee nama tumsiise takka ammoo kaka'umsa dubbii fi yaadaa fi haasaa akka namni waliin bu'uuf godhe. Ilaa isa kana dagatinaa kana naa qabaddaa. Kuni waan bareedaa rakkoon qaban isa nama hin qabu hin deegaree bareebbatti. Kan nuti amma irraa dubbachaa jirru kun garuu yakka jara kanaa ol yakka hojjetan. Akkuma isin dhageessan gudeeddiin keessa jira, saamichi maallaqaa keessa jira, lubbuun namaa ta'e hisaaban qabu akkasiin keessa jiru tammoo walumaan dhage. Sadarkaa qaama namarraa dhiquutti sadarkaa gaafa haati mana keetii bakka biraarraa dhufte dubara 5 fi 6
harkaa fi jilbaan lafa qabachiiftee fi taan irra hanga isin keemaa isii seentutti waan deeman. Tokkoffaa gara mootummaatiin miti joorummaan keenyaahu yaadni isaa xiyyeeffannoon isaa hojiin isaa osoo hanga tokko gama kanarrattis nu deebi'e kan jedhu an akka dhufaattis yaadunumaan qabaa namni hedduullee kan eegu jiran fakkaata. Faallaa kanaa garuu joori warra kana caalaa attoota dallaala warra Duubaay warra Silaafiizaadhaa fi maaliin wannoo godhe kana fa'aa wannoo godhuun argaa. Kunis waan bareedaadha hannitti dhiifamuun qabdu bakka hundaa isaa jedhu garuu qabxiin guddaan qabxiin sirrii ka eega qaban gallakkisuu hin qabne isa yaman kana. Oromoon bakkuma sadii miidhama badii rakkuma ta'e tokko warra mootummaanis ta'e qaama hidhateen biyya keessa roorrifamu lama warra baqatee Liibiyaa roorrifamu sadi warra baqatee Yamanis roorrifamu. Oromoon bakkuma sadeen kana roorrifamu. Amma warra biyya keessaa kan mootummaan duus akka inni du'e garas nyaatu humnaan du'a. Qaama hidhateenis waan isaa olii gaafatamee du'a. Dabbaan fatiyaa galche fatiyaa tuuta na galche. Walitti. Majeetaan qabda obsa abanu galche. Maal moodi gargarraa buutee jirtaati eessattiin qaba. Okay, akkasii qosee kan naayee. Haasaa bareedaa kan tuuta na galche talakkoo isa kudha takka barreeffate kana walitti isa kan nama si gargaaru. Moodeetormaan see kan naa kallattumaan galche tummaan. Kono moodeetorni qabda na galche. Kanaaf badri kuni gara jawariinis xiyyeeffannummaan waan itti kan namatti hin fakkaatu anan gammaatti fakkeenyaaf raga tokko seeqan ani mataan kiyya guyyaa lama dura jawari waa hedduu kanneen jira amma ijoolluma tana keessa sagalee dheertuu qabee fi barreeffama dheeraa waan kan akka sirriitti batu bakka isaaf adda bahuuf qabxiin as taasisu kana hunda isaa adda baasee wannoo godhee fi mucaa amma nama Khairuu jedhamu Khairuu midhaatiin mucaa Arsii wayii sirkaa wayii haragaan quubsaan sagalee intalaa abaluu najjees yoo hundee isa naa gaafadda hammaaman na hidhe akkana na godhe tegettu maqaa nama sanii yaamtee tokko lammaffaa obboleessa intala sanii horee godaansa seeraan alaa keessa ka hojjetu nambara isaa suuraa isaa maqaa isaa faamilii intaloo sanii akkasuma immoo gurbaan nama miidheessan suuraa isaa iddoo dhalootaa maqaa wajjin san qofaa miti gurbaa san ka gastiiti yara dhufee suuraa naa fi isaa san qofaa miti haasoomanaa fi innoo jiingoona keessa hanga silaa inni amane guutummaa isaa ergeef ragaa dabalataa naan jee dabalee nammallee ragaa biraa kanneef gurbaan sun hangammaatti tarkaanfiin gara jooriinis wanni irra fudhatame hin jiru kana wanniin kaaseefi qabsoo amma nuti itti jirru kana jooris osoo hanga warra wantaa san hin dhiibne osoo dhiibe hedduu gaariidha. Kan lammaffaa akkuma ta'e kaafte warra mootummaati. Mootummaan yoo dadhabee joor caalaa humna qaba mootummaan miseensa qaba itti gaafatama lubbuu namaatiis qaba nu hunda caalaa isaatti gaafatama qaba nurraas humna qaba jara kana qabuudhaa fi dhugaa dubbachuuf osoo irratti hojjetanii waan salphaadha. Ilaa karaa gabaabaa jira bu'uurri maddarakoo kanaa bu'uurri takka ammoo riqichi jara kanaa biyya keessa jira. Adaamaa jira, Finfinnee jira, Dirree Dhawaa jira, Harar jira, ani mataan kiyya suutii taraa lamaan deeme. Nama baadiyyaa irraa na oofee jira, nama gaara mul'ataa keessa awwadaa na fidee jira. Awwadaa irraa nama Hararitti itti na kanneen jira. Harar irraa fuudhee nama jijjigaatti na kanneen jira. Laal shuf akkuma isaan itti dalagan miseensa sadarkaa mootummaatti gabiramantii qaba jedhu kun. Caasaan isaanii eessarraa maddaa mootummaa keessaa maddaa jechuudha. Mootummaan mukaasuudhaaf ittiin fudhatu yeroo itti hojjechaa jiru itti yaadne malee lama ragaa bareedaa kabira faayinaansiin jara kana akkaawuntii baankii daldala Itoophiyaatiin hojjetama Badir akkaawuntii baankii daldala Itoophiyaa namni kontiroolii godhee jiru eenyu mootummaadha baankichi kun baankii mootummaati intarnaashinaal akka Itoophiyaatti baankiin kun jarri kun 300 200 horii miskiinaa gaafa guranii irra galchan akkaawuntiin isaan fayyadaman kana mootummaan osoo danda'ee mootummaa sirrii ta'ee horee wahii xiqqoo nama 20 nama 30 keessaa qabdu keessattuu kutaalee wanni kun itti baay'atu akka Walloo akka Jimmaa akka Arsii akka Harargee qofa keessaa namoota hanga tokko gurmeessee horee godaansa seeraan alaa warra gannu kanaa wajjin koontaaktii uumanii suuraalee maqaalee iddoo dhalootaa bakka jireenyaa ragaa hojii isaan balleessanii wajjin akkaawuntii baankii isaan fayyadamanii wajjin dhugaan siin jaan ji'a takka keessatti warra biyya keessa jiru san to'annaa galchuu danda'an warri biyya keessa jiru sun koontirool ta'e jechuun namni gara baharaatiin biyya irraa bahuun ni hafa namni gara baharaatiin biyya irraa bahuun hafe jechuun ammoo warri atakis warri adanis warri bahara duubaatis ka bara galaatis naggada dhabee jechuudha. Wanni an shakkuu fi wanni an sodaadhu yoo jiraate jarri kun qaamnummaan mootummaa jara kanaa wajjin hojjetaa kan jiru tokkoffaa lammaffaa ammoo jarrummaan kun qabeenya isaaniitiin arra ni beekna maalinni abbaa barbaadee bita. Tokko qaamnummaan mootummaa caasummaan gandarraa milishummaan bultummaan araddaa takka ammoo warrummaan sila CID wahii naggada kana keessa harka qaba lammaffaa jarrummaan kun biizineesii isaaniitiin qaamota mootummaa waan kanarra xiyyeeffachuu barbaadan ukkaamsanii
waan kana babal'ifatu jireenya harka dheereeffatanii raja waan yaaddoon qaba seegalee. Kanaaf akka ta'atti qabxiin kee bareedaadha osoo qaama nu gargaaru arganne waan kana balleessuun hedduu danda'ama. Qaama biraa mootummaa halkanii guyyaa qomannu kanaa miti joorummaanu xiyyeeffannaan isaa humniti isaa waan akka moroobsan kaasee waan akka ammaan kaasee kana soquu barbaadu iyyaafachuu kana saaxiluu kana eeruu kan nurratti akka warra kaan irratti dalaga sana irratti paarsentii dhibbaa irratti hin dalagne. Fakkeenyaaf maqaa inni nama maxxansee suuraa inni nama maxxanseetii fi wantoonni inni kan feesbuukaatiin gallakkisee yoo laallee ganni irra guddaan aktaroota fi amasoota gastii gubbaan nama tumanii malee maafiyoota kanan gammatti nis nu bannetti sin buune na fakkaata jawar. Tokkoffaa jawar illee bakka dhibbaa nu qorqo qabaa qaamni mootummaa illee kan ola gahoo jiraate waan kana soo xiyyeeffatanii lubbuu namaa tana du'a oolchitanii rajahu yaada keenya nuti immoo nama miidiyaati. Miidiyaa irratti ragaa wajjin akka wajjin dhugaa baafnee hin mul'isin akka uummanni wannoo godhuuf. Mana murtii hin qabnu yakkamaa qabuu hin dandeenyu caasaa hin qabnu biizinesa hin qabnu deemnee to'achuudhaaf humnatti hin qabnu mootummaadhaaf ammoo information akka inni ta'u eeroo akka inni ta'u wannoo goona. Badri amma wanni si gammachiisaa gama tokkooni waan kana namuu afaan wallaalee karaa wallaalee numa gadduu malee ifuma jibbuu malee numa dhukkubsachuu malee karaa ittiin buudhabe duraan. Amma garuu eega jawaanis itti seenee nuti itti seenne wanni kun karaa argattee jirti bar ifa galee jira bar karaan ittiin nama kana qabanis eenyufa akka qabuu danda'anis baddiin ittiin nama kana qabanis wanni hundi itti galee jira amma namumatti deemuudhaaf mootummaan itti deemuudhaaf amma akka malee isaa salphata. Koree godaan seeraan alaa jira jawar mataasaa jira informationiin tu guyyaarraa asirra finnu jira maatii namni kun irraa miidhame kaakessii gandarraa aanaarraa godina banee jiru jira akkaawuntii gadi kun fayyadamu jira. Awwadaa keessa yoo xiqqaate dallaalli biyyarraa nama guuru nam 15 olii jira nama 20 olii jira. Awwadaa poolisii qabdi bulchiinsa qabdi kantiibaadhaan kontirool taati. Kan hunda adda baafatanii irratti hojjechuudha kun rakkoon mootummaa asirra ni mul'ata. እና nuti bakka jawaan dandeenyu nama goona ani amma keessa kana maallaqa daddabru kana waan tokkoon dubbachuu barbaada. Waan walitti daddabarsa waan seera alaa walitti daddabru kana to'achuudhaaf mootummaan dirqama mataasaa qaba. Inni biraa immoo daangaa dargaggootaaf shamarran irra qaxxaamuran kana to'achuullee dirqama isaati. Akkamitti maallaqni kun walitti daddabra isa jiruun waan hubadhe tokko isiniif ibsuu barbaada. Amma fakkeenyaaf namni tokko biyya keessa jira. Maallaqni guddaan isa biratti walitti qabama yookaan namni sun nama guddaadha. Magaalaa Finfinnee keessaa viillaa qaba haa jennu. Maallaqni kun isa biroo walitti qabama namni tokko Yaman keessatti qabama. Hogguu maallaqni qabame firri nama sanii akkaawuntii nama san irratti erga. Akkaawuntii nama san irratti erga. Keessan jechuudha. Namni kuni ni raabsaa jechuudha daldaltoota kanaa fi raabsa maallaqicha kanaa jechaadha. Baankiin dhaquu bara bakkuma jiru maallaqa transfer godhaa jecha kun kana to'achuuf ammoo mootummaan mala garaagaraa fayyadamuu qaba. Baank addatti immoo akkaawuntii namni maxxansu namoonni immoo maallaqa daddabarsan akkaawuntii irra daddabarsan san erga nama miidhamaa isaanii san baafatanii booda saaxiluu danda'uu qabu. Namoonni baay'een kana godhaan jiran kun obboleessi kiyya achitti qabame yookaan obboleettiin koo achitti qabamtee akkaawuntii kanarratti maallaqa hangana na buusisan jedhee namni dhaqee mootummatti himatu jiraachuu danda'uu qabaacha kun kana. Inni biraa namoonni kun shamarran addatti immoo shamarran mana namaa galchanii warra gagoonfatutu jira. Yeroo dheeraaf maallaqa irraa guuratutu jiraacha. Yeroo dheeraaf afaan hin beektu. Gad bahan qabamanii hidhamanii waggaa tokko waggaa lama darbamuutu jira. Kana yaadatti. So dirqamatti isiin gabrummaa san filattee jechuudha hanga namtichi kun ati bilisa jedhamuutti jechaadha. So kanaaf wanni xaxaan kun obbo Jawaar Mohaammed wanni inni eegale bareedaadha. Obbo Jawaar Mohaammed waa lama of eeggannoodhaan yoo hin deeman ta'e dubbiin tun harkaa baanan lamuu to'achuun ni ulfaata. Obbo Jawaar Mohaammed waa lama godhaniiru. Hanga ammatti waan taasisan kana. Tokkoffaa rifaatuu uumaniiru. Bakka jiranitti yakkamtoonni kun akka rifatan taasiseera. Akka wal shakkan taasiseera. Inni biraa madda dhugaa san bira gahuu waan dadhabee fi ajandaan guddaan miidiyaa irratti dhimma kanaan wal qabatee akka taasisaniiru jecha. Mootummaanis karaa imbaasitiinis dadammaqiinsi akka uumu taasifameera gama kanaan. Waan kana jalaa hafnaan ammoo deebi'ee suphama. Caasaalee haaraa diriirfama. Wanni kun of eeggannoo fi osoo irraa abdiin kutatin yoo itti deemnu malee taakkaan warqaa baaname badeewu wanti irraa amma dura maxxanfamee uumaan taane yaada jiruutu uumamaa yakki kun itti fufaa jechaadha. Lubbuun namaatis ni badaa jechaadha. So kanaaf obbo Jawaar Mohaammed
Wanni inni godhu waan gaariidhaa garuu immoo karaa seeratiin mootummoota isa gargaaran waliin hojjetuu danda'uun akkaan barbaachisaadha. Ambaasaaddarri Itoophiyaa Suudi Arabiyaa Riyaad jiru obbo Muktaar Kadiir ammatti lubbuu namoota kanaa baraaruuf gaafatama guddaatu irratti jigee jiraachaa. Waan kana dhageessanii dhiiga dhangala'u lubbuu badaa jiru kana oduu argitan. Waan takka sinaa fudhu afaan makatitti. Tole. Akka seera mootummaa Itoophiyaatti namni seeraan ala biyyaa bahuun dhorgamu dhorgamti. Irratti dhorkaadha malee. Okay. Fakkeenyaaf seeraan ala biyyaa bahuu isa jennu kana gara bahaaraatiin ce'uun kun seeraan ala moo seera? Hunduu seeraan ala barra. Wanni seera wanni Okay. Qabxii lama. Jabuutii keessa mootummaan Itoophiyaa imbaasii ni qabaa? qaba. Ni qabaa barabbata? Hin qabu? Irratti malee. Okay. Jabuutii keessa mootummaan Itoophiyaa eega imbaasii qabaatee gara seeraatiin ala biyyaa bahuun dhorgaa eegatee seeraan ala biyyaa bahuu jechuun baharaan ce'uu fa'aa wajjin kan wal qabatu yoo ta'e Jabuutii keessatti bakka itti Oromoon fakkeenyaaf magaalaa Lasaanootti jennu sana biizinasiidhaanis heddumina namaatiinis maaliinis Itoophiyaatu achi keessatti paawarii qaba tokko naa qabadhu. Lasaanot magaalattii gallakkisiitii baadiyyaa Lasaanot bakka 5 bakka 6 yoo xiqqaate heemaan kumni takka narageeffadhu. Somaalee irraa kireeffameeti beekan dachii namaa irratti. Somaalee ni beektu Somaaleen akka biyya Arabaa kana gaarreen jiru dhagaan darsa maran jiru dachii shiiraadha. Afaan baaraa kana Lasaanot baadiyyaa keessa heemaan kun takka ol kadhaabbatee jira. Heemaa kuma takkitti kana keessa ka jiru Itoophiyaadha. Oromoo tanaaf Itoophiyaa tanaaf Somaaleen Lasaanot magaalaa keessaa yaatee baadiyyaa bakka silaalamni keenya qubate san dukkaanni Somaalee qofti kuma takka ga'a. Kana obsaan ani qaalaa beeka. Badri mootummaan yoo seera kabachiisee lammii tanaafis nagaa yaadee akkuma seeraatti waan keewwata gubbaa jiru seeraan ala biyyaa bahuun sun sirrii miti qajaa'u hojjechuu fi dhaabuu yoo barbaade imbaasitti jira. Kun informeeshinaa hin barbaadu bar Lasaanot yoo dheete jijjiga yoo dheete magaalaa jijjigarra guddoo jira heemaan kumni 5 heemaan kumni takka qorqorroon kumni takka akka waan baqataa wahiitti lafa dhaawwatanii yaani magaalaan if dandeesse bakka magaalaan maali magaalaan rukkaabaa dallaalli nama kuma 3 gaa baqattoonni bakka san jiru akka waan mootummaa wayii buqqaase akka waan Filistiinii fi Israa'el wal buqqaasanitti nam kun kudhan oolanii bakka san gala mootummaan imbaasii qabu achi keessa garmee qabu imbaasii isaatii waan san bira ga'uu miti osoo abiyya barsiisuu qabaatee dhugaan sen ja'an akka malee laafaa fi waan xiqqaadha. Tarii mootummaan galii fi biizinasii asirraa argatu yoo qabaate adoonnoo naan galu. Mee dabbaala asirratti hoggu takka yaadaan isinii halluu barbaadaa waggaa 7 waan kana keessa turre nuti. Dhagaa buttiin jira? Yee bareedaadha waaniin isiniin ja'urraa federaala keessaayii namoonni isaanii wajjin dalagatu jira. Waaniin jala muree isinitti himu nuti hanga Dr. Turumaan hin geenyeeti waan kana turre warra mirga dhala namaa itti gaafatamtuun IOM International Migrant Organization Claire Angariidha nama jaamu ture waliini walgahii tetteenye UNDP keessatti. Akkasitti hoggantoota mootummaa Itoophiyaadha they are smugglers nuun jette mataan isiidha. Warra isaan kana wajjin relaationa qabuutu jira. Smugglers jechuun muharriboota jechuudha. Warra daldala kana keessatti qooda fudhate. Mush mootummaa Itoophiyaa guutuudhaatu daldalas keessa qooda fudhate hin jenne. Federaala keessaahi namni isaan waliin hojjetu jira. Achirraa itti gadhiifnee itti gaafatamtu mirga dhala namaa karaa dubbii himaa isiidhaa Andrew Richard Knight itti waraqaatti barreessine. Finfinnee dhaqan jechuudha. Yeroo Finfinnee dhaqanitti humna tikaatii wajjin haasoynee jirraati riippoortii nuu hannaadhaa nuun ja'an. Dhaggeeffadhaa. Waan kana riippoortii nuu hannaadhaa ja'an. Fuuneeti maqaa nama 38 gocha isaan dalaganii wajjin riippoortii itti goone.
nama 14 hidhanii nama kaan hoggantoota federaalaatiitu biyyaa baasee maallaqa Itoophiyaadhaa toora miliyoona 20 takkaa kana qaban. Dubbiin isinii galu jirtiimi as keessatti maaltuutu jira Badriin ammaan tana reefuun tana akka jee maaliif waan kana tarkaanfiin irratti hin fudhatamne maaliif karaa maaliitiin jedhe osoo Yemen irraa gara Awustiraaliyaadhaan dhufin dura ambaasaadara Itoophiyaadhaa ka Suudii Arabiyaa jiru waliin haasoyneeti turre. Ambaasaadara sanii wajjiin haasoyneeti turre. Maal kanuun juute ambaasaaddarri bakka Suudii Arabiyaadhaa jiru nuti waan kana dandeeytii ittiin qabnu. Sababni wanti kun akkana ta'eef warra Yaman sababa lolli Yamanii fi azmaa Yaman keessa guutee fi azmaa jechuun inflation jaaniin. Surprise hin ta'ina azmaa jechuun qaala'insa jireenyaa jechuudha. Waan kana taateef waan ambaasiin Itoophiyaadhaa Yaman keessa hin jirreef waan Yaman gartee biyya lolaan bututte taateef kanaafi haaya ka Jabuutiidhaa deebisaan caliidha. Ha Somaaliyaa yoo caliidha. Asirratti boru manuma kanatti dhufnee deebisaanii goonaa kaleessa warri Somalilaandi jiran Somalilaandi jechuun argeessa jechuudha. Ummanichi jiru sani miseensa waldaa ittisa godaanseerallaa fi daldala namaa keessaa eega Joharwaan kana dubbate lubbuun itti dhuftee kaleessa miseensa waldaa ittisa godaanseerallaa fi daldala namaa dura taa'aa naannoo sanii ifitti yaamanii jiran. Maaliin akka jiru isin biramma halkaniin se'a na biramma ganama sa'a lamaaf cinaadhaa reefuntana ribarraa kaane waan itti baayisiidhaa ni arkinaa jechuu barbaadeen. Badrii keenya rakkoo dila takka tawalxaxxeetu jira obboleessa kiyya bakka kana keessatti rakkoo dila walxaxxee harkaa wal qabduutu jira bakka kana keessa. Dubbiin isinii galtee federaala keessaa hatta Oromiyaa keessaa illee namoota waan kana keessaa harka qabuutu jira. Akka nama gartee foon dharra'ee hoggaa dibichi tokko kufe dibichi xiqqishuma kamiillee cabe kafayyuu danda'u hidhaniitillee taatu. Aboolakki kafoon dharree maal jammanaa fi Khaalid fakkeenyaaf isin keessaa yoo kafoon dharraa qabnu taate wallahi dibichi kun hin fayyuutii qalamuu qaba dafa ableedhaan irra baasi warra akkas juutu jira jechuudha. Isinii galtee dubbiin bakka kanatti dubbiin baddee bakki kuni sirraa'uudha qabdi. Akkami sirraa'u qabdi akka itti imma Jowaar Mohaammed itti jiru kanatti waa takka waan badu malee wanni sirraawaa hin jirtu. Badaatuma deemti daranuutu. Maaliif yoo jettan taate namoota informeeshina sirriidhaa qabu. Namoota waan kana anamma waa'ee Qeeruudhaa, waa'ee Iftuu Haaruun, waa'ee maaliiti. Iftuu Haaruunis yoo kam na dabarte sa'a jaarsisiidhaatti wajjin Soomaaltichaa wajjin raftu qofaan hin bayne malee sanbira waan kute nama meeqaatu du'e nama hangam takkaatu naannoo sanii du'e Qeeruun nama hangam takka galaafateef waan wahiin akkamii Mukhtaar Foostoon akkamii Amashaa warra Baabbillee akkamii Hussein Maabaraa akkamii Taajuu Ahmad akkamii Mukhtaar Weewween akkamii Ziyaa Gursum akkamii itti kasi Suudii kottu na gaafadhu eenyu baala sammuu namaa tochu dalagaa maarrema kana hundatti dhiisaa eenyu yakkamtoota wanni isiniin jechuudha jiru namoota ragaa gahaa waan kanaa qabatee harkaa qabu. Laala rabni maal janni beeytanii min daqqal albaabi hassilal jawaab je wanni reefuun tana dabbaal jechuudha jiru waan takka hadiid duqqol hadiiduu haamii jaan hadiid osoo inni oowwaadhaa dhawii jaan kana keessatti waan shirjee qadjee jiramaa nama keenya gozoo dabbaal ati hundi guyyaa irraa akkanatti himtuu akkanatti gayyaa'u jiru bineensa kanatti maal laamta keenya